Abbaa Alangaa Federaalaa Aadde Adaanech Abeebee ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Galatoomaa sinis. Aadde Adaanech ajjeechaa artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen walqabatee qorannaan mootummaan yeroo ammaa geggeessaa jiru sadarkaa maaliirra jira? Ergaa artistiin beekamaa jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaan du'a irraa eegalee guyyaadhuma jalqabarraa qorannaa itti jirra. Shakkamtoonni adda addaa battalumattis hojii jira to'annaa jala oolchinee turre. To'annaa warra jala oolchinee irratti qorannaa gooneen agarsiistuuwwan namoonni Haacaaluu ajjeesan jedhaman bifaan nutti himanii isa qabanneetoo warra naannoo galaan jiraatan wajjin hawaasa wajjin gaaffiif deebii goonu namoota kan adda baasaniitu nutti himanii isarraa kaane namoonni sadii kallattiidha hirmaataniiru kan jedhaman to'annaa jala oolanii jiru. Isaan irratti qorannaan adeemsifamaa jira. Abbaan kallattiidhaan anatutti dhukaase jedhes kan warri wajjin turanis adda ba'aniiru. Hirmaannaan isaanii maal akka ta'e addaan bahee qorannaan keenyaatti dhufee jira. Meeshaan ittiin ajjeesan mirkanaa'uu qaba tureyyuu meeshaa kana barbaacha gara guyyaa 5 ol nu jalaa fide dheengadda halkan argamee jira. Meeshichi shibbuxiidha. Kanaafuu qorannaa keenya irratti kallattiidhaan warri fuuldura hirmaatan irratti gaarii deemnee arganneera ragaa waqtaa galfannee jirra. Akkasumas akka agarsiistutti yookaan immoo akka ragaa dabalataatti waan arganneerraayis yoo ilaallu kallattiidhaan warra hirmaatan kana irratti qofa kan dhaabbatu waan hin taaneef isa itti fufnee jirra jechuudha. Qorannaa geggeessamu giddu seeninsa siyaasaarraa walaba akka ta'u waliigaltee mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa Itoophiyaan mallatteessitee jirtu akkasumas immoo mirga namoota qabamanii kan jedhu heera biyyattii keessatti katumamee jiru wajjin akka waliin faallessine agama of eeggannaan godhamaa jira deemsa kana keessatti. Of eeggannaa guddaadha kan gochaa jirru. Inni guddaan waan hundumaa adeemsa seeraa fi seera qofa irratti hin dhoofne dhimma kanaaf jedhee seerri haaraa bahee hin jiru. Seera durumaanuu biyyattiin yakka ittiin qulqulleessuudhaaf ittiin fayyadamaa jirtu. Hundaafuu walqixa kan ta'e seera san irratti hundoofne aangoo nuu kenname irratti hundoofne qorannaa kana gaggeessaa jirra. Waan dubbannu hunda ragaa qabamoo ragaan keenya kan hin agarsiisamoo hin agarsiisu jenneeti kan qorannaa keenyas gaggeessinu ragaa san irraa aneeti. Akkuma sinuu jettan gidduu kana Haacaaluu ajjeesaniiru jedhamee waa'ee namoota shakkamanii qabamanii ibsa kennitanii turtanii ibsa kana keessatti nama dhukaasee ajjeese wanna jedhu faatu dhaga'amaa ture. Kun shakkamtootatu deemsa seeraatiin murtiin irratti murteeffamiin akka yakkamaatti farrajuudhaa jechuudhaan kan neeqqee kan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali Aadde Adaanech? Yeroon dubbadhu sirriitti na yaadadha. Jecha amantaa fi ganuu fi amanuu poolisii biratti hin kennama. Akkasumas mana murtii biratti hin kennama. Nuti qabnee dhukaase anatu ajjeese jedhee yaada isaa kennuusaa jecha ajjeesaa jiru sun isarraa dhufaa jechuudha. Akka jecha isaatti ibsamuun rakkoon qabu. Akkuma artista Haacaaluu Hundeessaa ajjeesamuun dhaga'ametti muummichi ministeeraa isiniif pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa dabalatee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon ajjeechaa Haacaaluu keessaa eenyu fa'aa akka harka qabanii akkasumas immoo namoonni shakkaman qabamuu miidiyaatti ba'anii dubbatanii jiru. Utuun qulqullaa'iin waan akkanaa gad ba'anii ibsuun deemsa qorannaa seeraa irratti dhiibbaa qabaataa deemsa seeraa sirrii miti kanneen jedhan jiru. Kanaafis utuu deebinuuf kennitanii. Waan immoo qulqulleessinee akka abbaa alangaatti jechuudha. Akka mana murtiitti osoo hin taane manni murtii ragaan kun gaadha jechuu danda'a. Anaaf garuu akka waajjira abbaa alangaatti nama tokko shakkitee yakka kana kan hojjete isaadha seeratti dhiyaachuu qaba jedhee amanuudhaaf waan na dandeessisu hanga argadhetti ragaa san ummataaf ibsuu labsii irratti hin jira. Ragaa san ibsu ummataaf. Warri kunneen immoo akka itti gaafatamummaa isaaniitti akka gaggeessaa siyaasatti ibsa adda addaa kennanii jiru. Kan waajjira keenya ilaallatu garuu ragaa fi ragaadhaan alatti wanti bahee hin jiru. Ajjeechaa artista Haacaaluu wajjiin wal qabatee kanneen shakkaman dhiironni lamaaf dubartiin tokko qabamuun battaluma kan inni himame jimaata dabre kan ammoo akkuma sinuu armaa olitti ibsitan akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 3/2012 namoonni lama Xilaawun Yaamii kallattiin itti dhukaasuudhaan Abdii Alamaayyoo itti hirmaachuun qabamuu isaaniitu beeksisame. Asirratti gaaffiin qabu shakkamtoota duraa keessaa kanneen gad lakkifaman jiru. Yeroon ajjeesamee namoonni
achi turan kan biroonis jiru wanna jedhamee dubbatamutu jira. Kanneen biroon shakkii kanaan yookaan immoo kanatti hidhata qabu jedhamanii kanneen qabaman jiru. Jalqabumarraa jalqabnee hanga ammaatti sababii artistii Hacaaluutiin namoonni mana hidhaa keessa jiran 18 ga'ee jira. 18 maaliif ga'ee tokkoffaa dubartiin yeroo sanii Hacaaluu wajjin turtee Laamroot Kamaal kan jedhamtu shakkamtuu keenya tokkoffaa turtee bilbilaa fi hordoffiiwwan adda addaa eeruu arganneen daballee namoota dhiirota 2 bilbila isaanii hordofnee qabanneera. Isaan qabannee qorannaa isaanirraa itti goonen immoo namoota biraa akka qabnu qorannaan keenya nu eeree jira yookaan immoo nu qajeelchee jira. Waliigala yaa jalqabaarraa jalqabneetoo qorannaan adde Laamroot irratti goone warra naannoo galaan irratti amma kallattiidhaan ajjechaa Hacaaluu irratti hirmaachuu isaanii amanan kana qabuudhaaf isaanirraa arganne jechuudha. Maqaan beekan malee bifa himuu danda'anii jiru. Wajjin turte waan ta'eef kellaaffattu isheen ijaan arguu ishee isarraa kaanee namni akkanaa naannoo san jiraachuusaa uummata galaan wajjin haasofnee isaanis namoota kana abdii fi kabbada kallattiidhaan dafanii eeruu dadhaban malee xilaahuun yaamii eeruudhaaf baay'ee sa'aatiin jalaan fudhanneeyyu. Kanaafuu isa qabannee barbaacha gooneen bakka dhokatan irraa arganne warra kana. Namichi immoo kallattiidhaan itti dhukaase jedhe namni itti dhukaase sun Hacaaluu ta'uusaayyuu kanan beekee fi kanan of dhoksees bariisan hangan itti dhukaasutti Hacaaluu ta'uusaa hin beekne. Jara wajjin hoggaa walii gallu namoonni qabsoo Oromootti yookaan immoo mootummaa uummataaf ta'u akkan dhufne gufuu ta'an jiru. Namoota san bifa kanaan akka gufuun taane of duraa kaasne malee Oromoon hin bilisoomu jedhanii amansiisaniiruudha. Faayidaanis jira waan asii hin tuqne inni gaafa. Oduu gurguddoon Oromiyaa irraa dhufaa jiranii warri jechuun Hacaaluu Hundeessaa artistii Oromoo jalatamaa fi beekamaa ijjeesuun shakkaman yookaan ammoo yakka ijjeecha Hacaaluu Hundeessaa wajjin qabaman hundumtuu isaanii ajjeechaa Hacaaluu keessaa hin jirru jechuudhaan mana murtiitti waakkatanii jiranii. Warri afraan ka jalqaba gaafa Hacaaluun du'een duubatti Hacaaluu ijjeessan jettee haati alangaa gaafa suni adde Adaanech Abeebee Xilahee Waamii jenneen maqaa isiiyyuu. Namni isin gaafa san jechuun shakkamtoota tarree duraa artist Hacaaluu Hundeessaa ijjeessan isin jettu keessa tokkini Xilahee Waamii yookaan ammoo Xilahee Yaamii yookaan ammoo Xilahuun Waamii ture. Ittaanee ammoo Kabbadaa Gammachuu Abdii Alamaayooti ka turan. Warri kun sadeenu himataa kan keessatti jechuun yakka jedhame akka hin godhin karooraa fi akkasumas raawwii Hacaaluu Hundeessaa keessatti wanni isaanii quba qabanilleen hin jirtu balleessaa womaatu hin qabnu jedhanii jiran. Ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa walitti qabatee namni Hacaaluu ajjeese yookaan ammoo ijjeesuu keessatti jechuun adda durummaanii maqaan ishii ka'u dubartii Laamroot Kamaal Muhammad jedhamtu ka gaafa Hacaaluun du'e reeffaa isaa makiinaa keessatti waliin argamte bakki jechuun gandinii keessatti galaan keessatti argamtanii ishiilleen jechuun jecha kennatteen ajjeecha Hacaaluu keessaa hirmaannaa hin qabu ajjeecha Hacaaluu keessaa hin jiru jettee jirti. Warri Xilahee Waamii Kabbadaa Gammachuutii fi Abdii Alamaayyoo jedhaman kunin akka isaan Hacaaluu Hundeessaa ijjeessanii ka akka ragaattuu dhiyaatte irrattu ragaattuu dhiyaatte odeeffannoo kana poolisii fi kennite jedhamte shakkamte intala Laamroot Kamaal jedhamtu kunin. Laamroot Kamaal adeemsa himannaa keessatti mootummaan Itoophiyaa keessattuu abbaan alangaa odeeffannoo ishii kennuu hin barbaanne dhoksaa turte. Laamroot Kamaal jechuun abbaan ishii warra tikaa olaanaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif hojjetanii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif tikaa biyyaalessaa wajjin hojjetan. Abbaan ishii deeggaraa fi hojjeta mootummaa Abiy olaanaa ture. Dhimma kana jechuun aktivistiin Oromoo takkine karaa miidiyaa hawaasummaatiin gabbaasee achiin duubatti miidiyaa wal jala eegi fuudhan duubatti ji'a tokkoon duubatti Laamroot Kamaal
akka shakkamtuutti jechuun murtii dhiyaattee himatamte suniin duratti Laamroot Kamaal akka shakkamtuutti yookaan ammoo akka nama ragaa waan tahee yoo akkam xiqqaate reeffa Hacaaluu Hundeessaa bira turte jecha sun quba qabdee akka ragaalletti akka himatamtullettu hin dhiyaanne warri ammaan tana jechuun ajjecha Hacaaluu wajjin dhiyaatanii maqaa warra dhahame hunduu isaanuu jechuun ajjecha kana hin goone hin raawwanne jedhanii jiran. Ajjecha kun hin raawwanne walamaaf ta'uu danda'a tokkoffaa adeemsa mana murtii keessatti ajjecha hin raawwanne jettee jecha kennuun waanum jiraati maal jennaan hidhamaan tokkin yookaan ammoo shakkamaan tokko ofirratti ragaa hin bahu mormachuu fi mirgi qaba abbaan alangaatii fi poolisiin ragaa mirkaneessee nama sun adabsiisuun waanum jira jechuudha adeemsa mana murtiiti. Kalammata ammoo jechuun akkuma warri kun baanu hidhamtoonni siyaasaa kun Xilahuun Yaamii, Kabbada Gammachuu, Abdii Alamaayyoo yakka kana hin raawwanne jechuun warra inumaayyuu dhugumaanuu hin raawwanne warri kun achi hin jiru. Keessattuu namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun shakkame Xilahee Waamii ka jedhamu kun achittuu argame bakka Hacaaluun du'e kanatti shugguxii fakkeessaa fi gatame. Hacaaluun ittiin du'e jedhame fakkeessaaf gatame shugguxii kanattuu harkisattuu argame jedhama. Namni kun jechuun shugguxii waan jedhamu kana naannoo suni argatee ittiin galatee malee ittiin ajjeesne shugguxiin kun kan makiinaa keessatti dhiiga Hacaaluutiin tuqamee jechuun karaa foddaatiin gad darbatame akka Hacaaluun rasaasan yookaan qawween du'e fakkeessuuf. Hacaaluun qawween hin ajjeefamne waan biraatiin Laamroot bakka biratti iyyuu eeginni du'een dubattu reeffisaa faana miliqsuuf yookaan fan balleessuuf gara jechuun galaan sun qabattee dhufteeti kaa jedhamee warri gariitiin haasamaa jiru. Akka hundaafu warri kun jechuun yakka jedhamaniin kanallee raawwachuu dhabuullee ni malamaa jedhameeti kaa odeeffamaa jiru. Odeeffannoon dhufaa jirtu akka biraa akka agarsiisutti warri himataman kunini yeroo ammaan kana reebichi guddaan akka irrattu geggeeffame kaa dubbatamaa jiru. Keessattuu jechuun shakkamaan lakkoofsa dura Hacaaluu Hundeessaa rasaasanii ijjeesee jedhamee himatamu kunini maqaan isa jechuun Xilahee Waamii kaa jette haati alangaa jechuun yookaan ammoo Xilahuun Yaamii kaa haati alangaa jechuun Adaanech Abeebee maqaa ishii ka qoosaa yookaan masoo ta'ee hafeefi kunini warra sadaan Hacaaluu Hundeessaa ijjeesan jedhamanii shakkaman keessa yoo tahu Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo illeen taatee ajjecha Hacaaluu Hundeessaa kan wajjin maqaa warra ka'aa jira. Warri kun sadeenuu Hacaaluu Hundeessaa hin ijjeesne jedhanii yeroo abbaan alangaatii fi poolisiin qormaata geggeessu adeemsa murtii odoo hin dhaabbatin hunduratti iyyuu jechuun ragaa irrattu dhiyeeffamellee hin jiru jechuu warra yoo gaafataman jechuun yeroo interrogation jechuudha. Nu hin ijjeesne ajjechallee keessa yaadallee karoorallee raawwillee keessa waan tokkollee keessa hin jirru nu warra miskiina maqaan nu bade waan namni bira ijjeesani maqaa itti nu balleessani jecha gocha raawwate kana faana balleessuuf waan godhamaa jiru wanni nurratti deemaa jiru kunini diraamaa kijibaati jedhamanii jiranii. Xilahuun Waamii jechuun waan kana waan jireefi akka malee akka inni tumamee fi miidhaan guddaan akka isirra dhaqqabe yeroo tokko tumamuu irraa kan ka'e jechuun fincaanii udaanillee qabachuu dadhabee jechuun keessattuu mudhii gad akka malee waan tumanii fi akka jechuun miidhaan erbii isarratti guddaa dhaqqabsanii qaama isaa to'achuu dadhabee fincaanii isaa qabachuu dadhabee akka inni jechuun mana hidhaa keessatti hollachaa ture qaama isaa hargufamaa ture kaa dubbatamaa ture. Wanti warratti himan ajjeesullee baattan yakka kana karoorsullee baattan yakka kana raawwachuullee baattan mootummaan isin barbaadee jira. Hacaaluu nuttu ijjeesee jedha waliin karoorsini anattu dhukaase jedhi Xilahee Waamiitiin Jawaar Muhammadii irratti ragaa bahii isin waan tokko hin taatanii jiruu gosa feetanii asii isin baasne isin jiraachisna yoo biyya kana keessa jiraachuu sodaattanillee biyya alaa biyya qananii qabduttu isin ergee mootummaan eegumsi isinii godha wanni nu isinirraa barbaannu Hacaaluu nuttu ijjeese ergamsa Jawaar Muhammadiitii fi Abaaboo Shaneetii fi Wayyaanee irraa fudhannee saniif ijjeesne qofaa jedha. Yoo Jawaar Muhammadi diddanii warra Abaaboo Shanee kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa faattu yakka kana irratti nu kakaasee nu bobbaasee nu kaayuu Hacaaluu ijjeesne fi ergamsa qaama bira raawwanne jedha ragaa bayaa jedhaniini. Keessattuu jechuun namni Xilahuun Waamii jedhamu kan akka shakkama lakkoofsa tokkottuu Adaanech Abeebee keettee namtichi kun ragaa baahuu ofirratti kijibu of yakkuu waan dideefi akka malee tumame
namni kun jechuun ajjecha Hacaaluu wajjin waan takka hin qabu akka Hacaaluu Hundeessattu ajjeefame lubbuun kiyya jechuun dacheettu dabalamti biyyeettu dabalamti malee hayyoota Oromoo kan akka waan takka hin qabne Jawaar Mohammad ta'uuti Haayiluu Ayyaanaa haa ta'uuti Baqqalaa Garbaatii fi warroota biraarratti Hacaaluu nutti ijjeese akka ijjeesnu ammoo warrattu nu erge jenne ragaa hin baanu jedhanii akka isaan ragaa bahuu didanii ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo kun odeeffannoo maatii warra kanaa ka guyyaa guyyaanii mana murtii deemanii hordofanii fi akkasumas odeeffannoo jechuun warra akka malee maddeen kanattu dhiyaatanii ka dhiyaate jechuudha. Ajjecha Hacaaluu Hundeessaa ofirratti soba bahuu didanii Hacaaluu jechuun qaama bahuu yookaan Jawaar Mohammad faatu nu erge ka jedhu didanii turan. Kanaan duratti jechuun intala Laamroot Kamaal jedhamtu ka abbaan ishee tika keessa hojjetu ka Abiyyi fa'aa wajjin akkasumas warra tika wajjin walitti dhiyeenya qabu mootummaan Itoophiyaa golgaa kennaafii ture. Ammaan tana karaa hundaan jechuun Laamroot Kamaal kanarratti dubbii geengessanii yookaan ammoo dubbii isheerratti naannessanii gara isheetti deebi'aa jirti. Yoo warri kun kan mormatu taate warri ni reebama ni caafaqamani akka malee miidhamanii warri leeman hidhaatii hin bayanii maal jennaan kijiba kan akka hin baasne waan barbaadamuu fi warra leetti murteessuu ni malanii garuu Biltsiginnaa keessatti Laamroot Kamaal intalti jedhamtu ka ergamsu warraa fudhatte tarii jechuun gurbaa artistii Hacaaluu ijjeessuu dandeetti kana jalqaba dubbii ishee dhoksuu fi yaalamtee turte. Inumaayyuu akka isheen hin himatamne qofaa yoo ta'an taane harka irra qabanii dhimmi ishee dhoksanii biyya alaa gara Suudaaniitii fi gara biyya Arabaa yookaan ammoo biyya biraatti dhoksallee baasuu carraaqamee ture. Amma ammoo jechuun Laamroot kana yakkaan himatamtee jirti. Isheettu ijjeesse jedhanii intala tana jechuun yakka warri Biltsiginnaa karoorsee fi yakka jechuun isaanummaan jechuun raawwatanii fi itti gaafatamtuu deemti. Garuu ammallee ishiin himatamtuutii malee yakki kan keessattuu qaama dhimma karoorse. Qaama jechuun dhimma kana jechuun yaadee ammeenyi kan yaadee karoora baasee itti saganteessee ishee erge kana dhoksuu akka barbaadanii isheelleen ergamsa shaneetii fi wayyaanee yookaan Jawaar Mohammad garee sun akka qabdu fakkeessaa akka dhiyeessuu fi warra tika mootummaa keessatti karoora dabaa yookaan ammoo shira Abiyyi bakkaan gaasuuf hayyoota Oromoo dhabamsiisuu fi qopheesse kana jechuun akka jechuun dhoksituu barbaadama. Maallaqi guddaalleen isii fi warri isii wajjin jiru akka kennamu abbaan Hacaaluu Hundeessaa kana beekuu hin oolle warra ilma kiyya ijjeese mootummaan innummaan karoorsee ijjeessise mootummaa maqaan dhoofne gurbaa kiyya karoorsanii ijjeessisanii warra jechuun gurbaa kiyya ijjeesse manidhaatti guuranii birtaanii qallabaa jiranii nu dagachiisanii ammoo gaaf tokko gadhiisuu hin oolanii waan jiru. Dhiyoo Amboo irrattu guyyaa 80ffaa yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa irratti dubbate miidiyaan OBN ka sagantaa kana guutuu qabate darbe bakka maanguddichi kunini ilma kiyyanarraa ijjeessisanii warra ijjeesse qallabaa gaaf tokko ammoo nu dagachiisanii gadhiisan ka jedhu kana irraa muranii turanii yakka takka keessatti jechuun wanni guddaan tokkini seerii yakka adabuu barbaadu gochaalle caala hammeenyi nama yaade warri duuba taa'u warri duuba jiranii ka Biltsiginnaa ka dabaa fi shira kana qindeessan akka hin adabamnetti intala kanaa fi warra hidhaman kana adabuu fi Biltsiginnaan ka qophaawaa jiru fakkaata.